Ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa qabanneen hamma dhumaatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Birbirsaaf Qullittiitti rasaasni baay'inni isaa 1760 dhoksuun awwaalamee ture. Qindoominaa caasaa nageenyaa fi uummataan to'atame. Shaniin kisaaraa jabaaf saaxilamaa jiraachuus asumarraan beekuun ni danda'ama. Raayyaan ittisa biyyaa opereeshinii qindaa'aa qaamolee nageenyaa waliin adeemsisaa jiruun godinaalee mara keessatti adabbii jarreen kanarraan ga'aa jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Waayyuu Tuqaa keessatti miseensi garee shiftaa Baa'oo Shanee maqaa qabsoo jedhuun yeroo ammaa gariin booji'amuun gariin gaggeeffamtee jirti. Loojistikiin diinaa bakka isheen awwaaltee baasisuun itti fufeera. Humni hidhatee bosona keessa socho'u Baa'oo Shaneen karaa hundaan kisaaraan irra ga'aa jira. Miseensotni Baa'oo Shanee hedduun karaa nagaa yommuu galan hedduun isaanii booji'amuun yeroo ammaa kana bosona keessatti hafee kan jiru garii muraasa hooggansaa alagaa fudhatee socho'aa jiru qofadha. Kanaaf uummatni Oromoo marti humna shororkeessaa kanaa ofirraa molquuf bakka argatanitti eeruu qaamolee nageenyaaf bakka guutan jecha qophii keenya asumarraan gulumnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.